Akkam jirtu nagaa keessanii viidiyoo kanaan depreciationiin maal akka ta'e ilaalla jechuudha. Depreciationiin maalidha? Kana dura namoonni viidiyoo chaanalii kana haaraa taatan subscribe godhaa, kanneen haaraa hin taane immoo like godhaa jira. Depreciationiin maalidha? Depreciation jechuun fakkeenyaaf amma mee bilbila tokko godhatanii gara suuqii deemtanii bilbila tokko birrii 5,000 bittanii jennu jechuudha. Birrii 5,000 kaffaltanii bilbila tokko bittu. Gaafa kana waggaa tokkotti fayyadamtu jechuudha. Erga waggaa tokkotti fayyadamtanii booda bilbila kana birrii meeqatti gurgurachuu dandeessu? Birrii 4,000tti gurgurachuu dandeessu jechuudha. Maaliif gadi buustanii gurgurtu waan ta'eef jechuudha. Yookaan immoo birrii 3,000tti gurguruu dandeessu jechuudha. Okay? Amma laalaagaa birrii 5,000 irraa gara meeqaatti jechuudha? Gara birrii 3,000tti birrii 4,000tti gad deebi'eera jechuudha. Okay? Depreciation jechuun qodaan tokko yookiin meeshaan tokko erga bitamee booda isan akkasitiin irrachaa gadi bu'aa deemudha jechuudha karaa gabaabaa. Kanaafuu depreciationiin gadi bu'uu meeshaa tokkooti jechuudha. Erga bitamee booda gadi bu'uu meeshaa tokkootiin depreciation jennee waamna jechuudha. Okay, meeshaalee hunda isaanii miti. Amma fakkeenyaaf akkuma beektan kompiitaroonni wantoonni garaagaraa kuni erga bitamanii booda maal ta'u jechuudha? Gatiin isaanii bifa kanaan gadi bu'aa deema jechuudha. Okay, bifa kanaan gadi xiqqaachaa deema jechuudha. Haa ta'utii garuu fakkeenyaaf lafa yoo bitame jechuudha. Fakkeenyaaf lafa dhadhattanii jechuudha. Meetiri iskweerii tokko birrii 5,000 yoo bitatan jechuudha. Birrii 5,000 yoo magaalaa tokko keessa bitattu ta'e lafti kun jechuudha booda gaafa waggaa 10 irraa maal ta'a jechuudha gara birrii 10,000 ol guddachuu danda'a jechuudha. Gatiin isaa wal siqaa deema jechuudha. Isa kanaan depreciation jenneera. Gaafa inni gadi bu'aa deemu vaaliyuun wanta tokkodha. Isa inni gadi bu'aa deemuun depreciation jenneera. Isan akkasitiin ol ka'aa deemuun immoo maal jenna? Isan akkasitiin ol ka'aa deemuun immoo maal jennee waamna jechuudha? Appreciation jennee waamna jechuudha. Inni immoo appreciation jechuudha. Wanti suni maal ta'e jenna jechuudha? Appreciate ta'e yookaan immoo appreciation jennee waamna jechuudha. Egaa meeshaan kun birrii 5,000 kanarraa gara birrii 4,000 kanatti gadi xiqqaachuudhaaf yookaan gad deebi'uudhaaf reetii qaba jechuudha. Okay, amma ittiin gad deebi'aa deemu qabaachuu qaba jechuudha. Okay, amma ittiin gad deebi'aa deemu kana erga beeknee booda arra dhaabbannee arra gaafa meeshaa kana birrii 5,000 binnu gatii isaa borii akkamittiin beekuu dandeenya yookaan future value isaa jechuudha. Gatii inni bor qabu, gatiin waggaa 3 booda waggaa 4 booda qabu akkamittiin beekuu dandeenya kan jedhu jechuudha. Isa kana beekuudhaaf tokko present value yookaan gatii yeroo ammaa kana qabaachuu qabna jechuudha. Ka present value kana fuunee eenyuun baafna? Waan minus goona jechuudha. For what? For depreciation. Depreciation of minus what? I. Minus I keenya reetiidha. I nasti reetii wajjin wal qixa. Reetiin fi I wal qixa. Maaliifidha? Depreciationiin waggaadhaan waan ta'eef jechuudha. Waggaadhaan gadi bu'a jechuudha. Wanti tokko fakki compound period hin qabu asitti M hin qabu waan ta'eef over 1dha. That R over 1dha jechuudha. I kan keenya I no R over 1 waan ta'eef eenyu wajjin wal qixa jechuudha. I wajjin wal qixa. Reetii wajjin wal qixa jechuudha inni kun. Okay, the power of N kan keenyas eenyu wajjin wal qixa jechuudha. Time wajjin wal qixa N kan keenya maaliif M qabu compound period aan gadi bu'aan deemu depreciation gatii ta'eef jechuudha. Okay, yoo future value kan keenya gatii wanta sana fakkeenyaaf akka lafaafaa wanta dabalaa deemu yoo ta'e appreciation yoo ta'e immoo future value maal ta'a? Yeroo akkasii immoo future value kan keenya maal ta'a jechuudha? Equal with present value times what? 1 plus I ta'a jechuudha. Asitti plus goona maaliif? The power of N. Plus kan goonuuf maaliifidha? Plus kan goonuuf appreciation yookaan dabalaa ijaa deemuuf plus goona jechuudha. Example, Ato Baqqalee bought a car with 1,250,000. Okay, Ato Baqqaleen konkolaataa tokko birrii meeqaan bitan jechuudha? Birrii 1,250,000 bitanii jechuudha. Okay, kana yeroo jennu present value yookaan gatii Ato Baqqaleen amma qabanu meeqadha jechuudha? That equal with 1,250,000 dha jechuudha. 250,000 iyyuu yeroo ammaa kana dhaqanii konkolaataa kana bitanii jechuudha. Yoo konkolaataan kun gatiin isaa decline kan inni ittiin ta'u kan inni ittiin xiqqaachaa deemu gatiin konkolaataa kana reetiin isaa wal qixa yoo jechuudha 20%dhaan gadi bu'aa deema yoo ta'e yoo 20%dhaan gadi bu'aa ta'e what is value after 4 year yookaan waggaa 4 booda gatiin konkolaataa kanaa meeqa ta'a kan jedhu barbaanna. Taayimiin kan keenya 4 yeariidha jechuudha. Okay, waggaa 4 booda konkolaataan kun gatiin isaa meeqa ta'a kan jedhu jechuudha. Laalaa present value future value keenya barbaanna. Future value wal qixa maal ta'a jenneerra present value yookaan gatii konkolaataan sun amma qabu jechuudha times 1. Appreciation miti kun depreciationidha. Konkolaataan gadi bu'aa deema gatiin isaa waan ta'eef minus jenna jechuudha. Minus what? Minus I dha jechuudha. The power of N ta'a jechuudha. Okay, future value kan keenya wal qixa ta'a maal jechuudha? Present value wal qixa meeqa jenneerra 1,250,000 dha jechuudha. 1,250,000 times 1 minus I kan keenya reetii wajjin wal qixa jenneerra waan ta'eedhaaf reetiidha jechuudha. Inni immoo wal qixa meeqadha? 0.2 dha jechuudha. Okay,
Kanaafiyyuu minus 0.2 goona jechuudha. Okay, the power of n equal with what time? Time kan keenya wajjin wal qixa waan ta'eef the power of 4 jennaani jechuudha. After that laasitti 1 million times 250 times 1 minus 0.2 equal with 0.8 ta'a jechuudha. Yeroo irraa hir'inu jechuudha 0.8 dha jechuudha. Tokko irraa yeroo 0.2 hir'inu the power of 4 ta'a jechuudha. Isa kana gaafa shallagnee jennu wal qixa meeqa ta'a jechuudha? 512,000 ta'e jechuudha. Okay, 12,000. Okay, isa kanadha jechuudha. Konkolaataan kun waggaa amma kana booda yookaan waggaa horii konkolaataan irra miliyoona 1,200,000 fi 50,000 bitame kuni waggaa 4 booda 500,000 fi 12,000tti gad deebi'a jechuudha. Kanaan bifa kanaan depreciation dalaguu dandeenya jechuudha. Okay. Yoo appreciation ta'e yoo ta'e garuu akkuma isiniin jedhe see kana asitti minus kana maal goone hojjenna jechuudha? Plus goone hojjenna jechuudha. Inni kan biraa kan laallu straight line depreciation dha. Straight line depreciation kan jennu immoo isa akkamiiti yoo jenne laalaa yeroo darbe reetii wal fakkaataadhaan waggaa tokko keessatti gadi bu'aa deema jechuudha. Gatiin konkolaataa ta'uu danda'a, gatii bilbilaa ta'uu danda'a, gatii uffataa ta'uu danda'a. Gatii wanta bitame sanaa kan depreciate ta'u kan gadi bu'u yoo ta'e reetii wal fakkaataadhaan jechuudha. Amma garuu amount direct birrii isaatiin yoo ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf amma kompiitara tokko bittanii jechuudha. Birrii 10,000 kompiitara tokko binnee jennu. Kompiitarri kuni waggaa tokko booda birrii 8,000 ta'a jennu gatiin isaa jechuudha. Waggaa itti immoo birrii meeqadha? Birrii 6,000 ta'a jennu ilaala. Kompiitarri kun birrii meeqaan gadi bu'aa jira? Birrii 2,200 gadi bu'aa jira jechuudha. Inni kun depreciation straight line depreciation jechuun isa akkasiiti jechuudha. Direct maallaqa amma kanaan gadi bu'aa gaafa deemu isa akkasiitiin straight line depreciation jennaan. Straight line depreciation kana immoo akkamittiin arganna kan jedhuuf immoo initial value yookaan gatii isa jalqabaa fudhanna jechuudha. Erga gatii isa jalqabaa fudhannee salvage value yookaan gatiin yeroo sana qabutti irraa hir'isna jechuudha. Kana booda over useful life dhaaf iyyuu hir'aa jechuudha. Bifa kanaan maal keenya argachuu dandeenya? Depreciation argachuu dandeenya. San akkasitti maallaqaan gadi bu'u maal jennee irraa straight line depreciation jenna jechuudha. Example, X company purchased a computer for between 20,000. Okay, company tokko jechuudha. Company X jedhamu tokko kompiitara tokko bitee jira. Kompiitara kana kan inni bite present value kan gatii amma kan inni ittiin bite meeqadha jechuudha? Birrii 20,000 bite jechuudha. Birrii 20,000 yoo kompiitara kana kan bitu ta'e useful life of computer. Kompiitarri kun kan inni itti tajaajile waggaa meeqadha? That time isaa wal qixa waggaa 8dha jechuudha. Waggaa 8tiif tajaajile yoo jenne jechuudha. Kompiitarri kuni the computer assumed to have no what salvage value. Salvage value hin qabu kompiitarri kun salvage value hin qabu yoo ta'e that means salvage value keenya 0 dha yoo ta'e maal barbaade tokko straight line depreciation isaa waggaadhaan ammamiin akka inni itti gadi bu'aa deema. Inni gaafa waggaa 8tiif kuma meeqa ta'e 0 ta'e gatiinsaa. Har'a waggaa meeqaan bitame? Har'a meeqaan bitame? Har'a 20,000 bitame gaafa sanatti 0 ta'e jechuudha. Waggaatti birrii meeqaan gadi bu'ee gaafa waggaa 8 0 ta'e kompiitarri kun waggaatti ammamiin gadi bu'ee kan jedhu straight line depreciation isaa barbaadna jechuudha. Isa kana barbaaduudhaaf straight line depreciation keenya depreciation wal qixa meeqa ta'a jennee ture jechuudha. Initial value yookaan gatii kompiitarri kun amma qabu kan present value jechuudha. Hir'isuu maalii goona jechuudha? Salvage value ti jechuudha. Over maaliiti jechuudha? Over useful time. Useful time yookaan yeroo inni itti waggaa kana keessa nu tajaajileef hir'a jechuudha. Okay, initial value gatii amma kompiitarri kun ittiin bitame meeqadha jechuudha? 20,000 dha jechuudha. Kan birrii 20,000 bitame jechuudha. Hir'isuu salvage value ti kan biraa. Salvage value hin qabu jenneera waggaa amma kana booda 0 ta'a. Over useful time immoo waggaa kanatti immoo meeqadha jechuudha? Waggaa 8 jechuudha. Kanaaf depreciation waggaadhaan ammamiin gadi bu'ee kompiitarri kun gaafa waggaa 8 gatiin isaa 0 ta'e jechuudha. 20,000 over 8 yeariidhaan jechuudha. This equal with 2,500 dha jechuudha. Waggaa amma kanatti waggaa tokko keessatti birrii 2,500 gadi bu'aa deema jechuudha. Waggaatti birrii 2,500 gadi bu'ee gaafa waggaa 8 gatiin kompiitara kana 0 ta'e jechuudha. Biiratti inni kan biraa barbaade kan nuun jedhame maalidha? The depreciated value of computer after 3 years. Erga gaafa waggaa 3 gatiin kompiitaraa depreciate ta'e kun gatiin kompiitaraa kun meeqa ta'a? Laala. Gatiin kompiitaraa waggaa tokko booda meeqa ta'a? Waggaa tokko booda 2,500 irraa bu'a jechuun 17,500 ta'a jechuudha. Gatiin kompiitara kana yoom waggaa tokko booda. Ishi waggaa 3 booda immoo meeqa ta'a? Isa kana argachuudhaaf maal goona? Depreciation wal qixa maal ta'a jenneerra initial value minus salvage value ta'a jechuudha. Salvage value over useful time dha jechuudha. Okay, asitti depreciation keenya qabna meeqadha? Depreciation 2,500 dha jechuudha. Okay, 2,500 depreciation keenya yoo ta'e jechuudha.
equal with initial value. Initial values qabna kuma meeqadha jechuudha, kuma 20 ture jechuudha initial value keenya, minus salvage value. Salvage value computer kun waggaa 3 booda qabudha. Salvage value sana beekna hin beeknu isa barbaadaa irra. Computerichi waggaa 3 booda gatiin isaa meeqa ta'a kan jedhu jechuudha. Over what useful time, waggaa meeqa erga tajaajilee booda jenne waggaa 3 booda erga tajaajilee booda jechuudha. Okay, kanaaf iyyuu isa kanaan baay'isna jechuudha. Direct 2500 jechuudha. 2500 baay'isuu meeqaati jechuudha. Cross gaafa goonu jechuudha, times 3 jechuudha. This equal with 20,000 minus 20,000 minus salvage value keenya ta'a jechuudha. Okay, kana booda maal goona jechuudha, 2500 baay'isuu 3 meeqadha, 7,500 ta'a jechuudha. Equal with what 20,000 minus salvage value keenya ta'a jechuudha. Kana booda 7,500 minus 20,000 jennaan jechuudha. Equal with salvage value wajjiniin wal qixa ta'a jechuudha. Okay, salvage value keenya wajjin wal qixa ta'a, minus salvage value wajjiniin wal qixa ta'a jechuudha. Okay, inni kuni asitti ilaala. Kana booda meeqa ta'a jechuudha, 7,500 hir'isuu 20,000 12,000 fi or 12,500 ta'a jechuudha. 12,500 ta'a jechuudha. Erga kamiiti? Erga waggaa 3 wal qixa kun minus hidhamte asii minus salvage value qabna jechuudha. Minusiin keenya minus hanga baddee jettu. Kana booda salvage value kan keenya, salvage value wal qixa meeqa taati jechuudha, 12,500 ta'a jechuudha. Salvage value kun jennee bifa kanaan salvage values argachuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraa maal jedha, the depreciated value after 9 years. Erga waggaa 8tti zeeroodha yoo ta'e, depreciated value gatiin compuutera sana waggaa 9 booda immoo meeqa ta'a? Waggaa 9 booda beekamaadha. Gaafa waggaa 8 zeeroo taanaan gaafa waggaa 9 booda hin jiru jechuudha. Kanaaf iyyuu zeeroo ta'a jennee bifa kanaan deebisuu dandeenya jechuudha. Har'aaf nugaa please viidiyoon kun yoo isinitti toleera ta'e like godha, hiriyoota keessaniif immoo qooda. Nagaatti.